sagantaa kana irratti dhala namaa biyya lafaa kana irra jiraataniif addumaan saba keenya Oromoodhaaf ni kadhatamu. Egaan kaayyoon yaaroo keenya kan bara kanaa innichi guddaan ergama Yesuus Kiristoos laphee keenya keessa kaa'ee deeme waliif kadhachuu, waliif dirmachuu akkasumas immoo jaalala irra dureessi isaa garuu egaa dhaqaa maqaa abbaatiif kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa jedhee ergama inni nutti kennee deeme sana galmaan ga'uudha. Kanaaf hirmaattuu sagantaa keenya akka taatan hundumti keessan harka bal'ifnee isin simanna. Akkasumaan illee kan sagantaan dargaggoota addumatti illee gaggeeffamee jira. Kun immoo Darabee Youth and Young Adults Second Annual Spiritual Conference kan jedhamudha. Guyyaan Saamoo Juulaay 28 amma 30tti. Iddoon Saamoo asuma iddoo Our Redeemer Oromo Evangelical Churchitti. Kanaani mata dureen sagantaan kanaa Ephesians 4 verse 1, which simply says, I beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called. And the objective of the conference is that the youth and young adults spiritual conference is intended to provide the youth and young adults with the opportunity to hear the word of God, to worship together, to encourage the Christian youth and young adults to seek the guidance of the Holy Spirit and to study the word of God on a daily basis. Also, to maintain the spirit of a Christian fellowship among themselves and the youth to other congregations. In this conference, there will be special guest speakers, including the Wedu Band from Washington, D.C., who were invited. And we all welcome you all to come. And thank you. Let us worship the Lord together. Faarfannaan gartuulee garaa garaatiin ni faarfatama. Wangeelileen lallabama. Hiriyoonni hangafoonni keenya yeroo dheeraadhaaf waliin argin turan illee wal arguudhaaf carraa bal'aa argatu. Kanaaf guyyaan Juulaay 27 hanga 30tti hundumti keessan affeeramtaniin. Isa dhaabatame iddoo irreena keenya eegaa kaaraasa birmadummaadhaan teenya nama taasise gargar kutee galaana arras nuuf jira maal akkamiin nu gana. Isa dhaabatee iddoo irreena keenya eegaa kaaraasa birmadummaadhaan teenya nama taasise gargar kutee galaana arras nuuf jira maal akka